Yeroo baay'ee namoonni kan isaan na dabbareera yookaan immoo natti tolaa hin jiru miira gaarii natti dhaga'amaa hin jiru kan isaan jedhan dhageenya. Miirri gaarii kan nutti hin dhaga'amne yookaan immoo dabbaramuu keenyaaf mukaa'uu keenyaaf sababni maadha. Nuti immoo maarraa kan kaanedha kan mukaa'uu yookaan immoo dibbirtii isa namoonni jedhan sana kan inni nu qabachuu danda'u yookaan immoo akka miirri tolaa nutti hin dhaga'amne akka nuun dhiphannu akka nuun nagaa dhabnu akka nuun boqonnaa hin qabaanne nu taasisan keessaa maaldha maal gochuu immoo qabna miira kana keessaa ba'uuf yookaan immoo miira kanarraa of eeguuf maaltu nurraa eegama kan jedhudha guyyaarraa kan wal faana ilaallu yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Oroon Inspire warra taatan akkam jirtu tole gaa guyyaarraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadheetaa jira amma barnoota kodhumaatti turtii gaarii tole gaa mee jireenya keenya keessatti namoonni kan isaan arrana dabbaree jira yookaan miira mukaa'uu yookaan natti tolaa hin jiru miira badaan natti dhagaamaa jira kan isaan jedhan nutillee nutti sin dhagaama namoota baay'eerraas ni dhageenya kun immoo sababa maaliirraa kan keedha kan inni jireenya keenya keessatti dhufu yoo jireenya keenya keessatti wanti akkasii nu mudate immoo maal gochuu qabna yookaan immoo maal baruu qabna yookaan immoo dibbirtii yookaan immoo mukaa'uu kana ofirraa balleessuuf immoo wanta nun hubachuu qabnu yookaan immoo wanti dibbirtii kana yookaan immoo mukaa'uu nutti fiduu danda'u isaan kan jedhudha guyyaarraa kan wal faana ilaalu. Tole gaa mee jalqaba irratti inni argamu wanti mukaa'uu yookaan immoo dibbirtii yookaan immoo depression isa jedhamu keessa kan nama gashuu danda'u maaldhanni inni jalqaba irratti argamu kaleessa keessa jiraachuu. Namoonni kaleessa keessa jiraatan dogoggora hojjetan wantoota balleessanis haa ta'u wantoota sirreessuu utuu danda'anii hin sirreessin darban yookaan immoo dogoggora xiqqoos ta'e guddaas ta'e jireenya isaanii keessatti wanta kaleessa godhaniin jireenya isaanii irraa akka inni jara laamshoo yookaan immoo akkasaan jireenya isaanii irraa sana seeraan drive gochuu hin dandeenye yookaan hoogganuu hin dandeenye kan taasisu jireenya kaleessaa keessa jiraachuu isaaniiti jechuudha. Jireenya kaleessaa keessa yoggaa jiraatanitti dhiifama ofiif gochuu dhabuu. Dhiifama ofiif gochuu dhabuun immoo jireenya keenya keessatti gadda guddaa fidee dhufu, dhiphuu guddaa fidee dhufu, yaaddoo guddaa fidee dhufa jechuudha. Kaleessa keessa yoggaa jiraannu namaaf dhiifama gochuu dadhabna. Namoota nutti balleessan, namoota nuti itti balleessin, namoota jireenya keenya keessatti miirri adda addaa kan nutti dhaga'amu taasisan baay'een isaanii nu mudachuu danda'u. Garuu immoo wantoota kana qofa ilaaluutiin jireenyi keenya akka inni dibbirtii yookaan depressionii keessa galu nu taasisaa jechuudha. Kanaaf immoo wanta nuun beekuu qabnu yookaan wanta nuun gochuu qabnu furmaan isaa kaleessa keessa dhiistee kaleessaaf dabarsinee dogoggora keenya barannee yookaan dogoggora keenya hubannee har'a keessa jiraannee namoota nutti balleessaniif namoota nuti itti balleessineef namoota nutti yakkane hundumaaf keessa keenyarraa yoo dhiifama gooneef yookaan immoo yoo itti araaramne dibbirtii yookaan immoo depression yookaan mukaa'uun sun nu qabachuu hin danda'u yookaan immoo haala kanaan yoo mukaa'ummaa yookaan immoo depression keessa jiran mala kana gochuun yookaan dhiifama namaaf gochuu yookaan immoo ofitti araaramuun yookaan namatti araaramuun namootaaf dhiifama gochuutiin depressionii sana keessaa ba'uu dandeenya yookaan immoo mukaa'ummaa yookaan ofitti toluu dhabuu miirri hamaa nutti dhaga'amu miirri gaddaa nutti dhaga'amu sana haala kanaan injifachuu dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti immoo wanti mukaa'uu yookaan immoo depressionii namatti fiduu danda'u tokko yoo jiraate nama hundumaa gammachiisuuf yaaluun kufaatii guddaadha jedha beektonni baay'een. Kana jechuun immoo wantoota muraasa namoota hundumaaf argamuu yaalu faayisaa nama hundumaa ta'uu barbaadu nama hundumaaf argamuu yaadu nama hundumaa nan gammachiisa jettee oliif gadi fiigda taanaan obboleessa koo gammachiisee obboleettii konniisu obboleettii koo gammachiisee jaalallee konniisu jaalallee koo gammachiisee maatii koo gammachiisa jettee oliif gadi fiigda taanaan takka iddoo hojiittis jaallatama fidachuu barbaadda namaan jaallatamuu barbaadda taanaan na aman kun depression yookaan immoo mukaa'uu yookaan miira hamaa akkasitti dhaga'amu taasisaa jechuudha. Maaliif nama hundumaaf gammachiisuuf yaaluun ofiin of dhabuu sitti fida waan ta'eef ofiin of dhabdeennaan immoo gammachuu irraa adda baata gammachuu duukaa waliin arginafta duddaaf garaa taataa jechuudha. Kanaafuu wanti mukaa'uu namatti fidu tokko nama hundumaa gammachiisuu yaaluudha jechuudha. Nama hundumaa gammachiistee hin dandeessu biyya lafaarraa ati uumaa miti. Rabbi qofaadha nama hundumaa gammachiisuu kan danda'u. Namni akka bifa isaa amalli isaa adda adda wanta inni barbaadullee fedhiin isaa adda adda kan nama gammachiisu nama biraa gammachiisuu dhiisuu danda'a. Wanti nama biraa gaddisiisu nama biraa immoo gammachiisuu danda'a waan ta'eef adda baasii beeki. Nama hundumaa gammachiisuuf fiigdennaan dhumni kee gaabbii yookaan immoo ceepha'uu yookaan gadda cimaa keessa si gashuu danda'a waan ta'eef mukaa'uu yookaan dibbirtii sana keessa si gashuu waan danda'uuf adda baasii beeki. Yoo kana raawwatte nama hundumaa gammachiisuu dhiiste ofirratti xiyyeeffattee ati waan sirraa eegamu raawwattee jennaan namni kamuyyuu sitti gammaduun isaa hin oolu. Kanaaf immoo nama hundumaa gammachiisuuf hin yaaliin. Inni sadeeffaa irratti argamu wanta tokko humnaa ol eeguu yookaan abdachuu onnee kee baay'ee cabsa yookaan immoo depression yookaan miira hamaa akka nutti dhaga'amu yookaan immoo mukaa'ummaa keessa akka nuun kufnu inni nu taasisu keessaa inni baay'ee hamaa isa kanadha.
wanta tokko keessa keenyarraa gaafa eegnu gaafa xuruutti hawwinu yookaan baay'isnee hawwinu yookaan akka inni gara jireenya keenyaatti dhufu yookaan akka inni jireenya keenyatti dhiyaatu gaafa barbaannu humnaa ol yookaan iddoo keessa keenyarraa itti ilaannee gaafa eegaa deemnu na amani gaafa wanti sun hin raawwatinaaf onneen kee baay'ee miidhama kan burusaan rukkutame suphee burusaan rukkusame yookaan suphee dhakaan dhaame taatee cabdee lafa teessaa jechuudha. Osoo amma barbaadde fayyite yookaan walitti si suphuuf yaalameeti na amani si hambisuu hin danda'u. Supheen takkaa cabnaan cabeela walitti deebuu hin danda'u waan ta'eef wanta tokko keessa keerraa fedhuu ni dandeessa, hawwuu ni dandeessa, akka inni kan kee ta'u barbaaduu ni dandeessa. Garuu guutummaa guututti kan koo ta'uu qaba jettee fookasii kee irra keessee jennaan yookaan immoo guutummaa guututti ilaalcha kee irra keessee jennaan wanta sana gaafa dhabde imimmaan guddaa, yaaddoo guddaa, gadda guddaa fidee sitti dhufa waan ta'eef adda baasii beeki. Dura adda baaste yoo beekte yookaan yoo hubattee ilaalte yoo baalaansi gootee ilaalte na amani caba sana jalaa hafuu dandeessa waan ta'eef nama kamiinuu habdachuun gaariidha. Garuu habdii habdattu sana yookaan wanta habdatteef sana adda baasii beeki. Kanaafuu yoo wanta sana adda baastee beekte gammachuudhuma hin qabne jiraatta waan ta'eef inni Afriffaa irratti argamu immoo nama sin jaallanne jaallachuu. Depressionii guddaa yookaan dhiphuu guddaa yookaan mukaa'uu guddaa wanti namatti fidu nama sin jaallanne, nama sin barbaanne, nama sin feene, nama ati jaallatu, nama biraa jaallatu jireenya kee booressa. Akka inni na jaallatuuf waggaa 2-3 naannee gaaf yookaan immoo amma inni na jaallatutti ga'uun qaba jettee teessee eegdatanaan na amani dhuma kee qophaa kee teessee odeessuu siif ta'a yookaan immoo depression yookaan dhiphuu hamaa keessa galta waan ta'eef. Kanaaf immoo wantoonni nama miidhan keessaa tokko nama sin jaallanne, nama fedhii si hin qabne, nama iddoo guddaa si hin qabne, nama ilaalcha guddaa si hin qabne, nama siif yaada guddaa hin qabne duukaa hin dhaabatin sekoondii tokkoof illee taanaan yeroo kee biratti hin gubin. Sababiin isaas namni sun osoo waan barbaadde raawwatte osoo waan barbaadde goote gammachiisuu hin dandeessu yookaan si jaallachuu hin danda'u. Ankee godhachuu hin dandeessu. Nama sin jaallanne irraa dafii addaan citi yookaan dafii irraa addaan ba'i. Namni sun tasumaa achumaadhuma isaayyuu namni itti jaallatu sun nama biraa jaallatu sun yoo isa miidhe na amani siin dhufee adda baasii beeki. Wanta sanarraati adda baastee of hin eeggatu taanaan na amani nama itti jaallatu sun nama biraa yoo isa miidhe dhufee miiruu isaa yookaan miira hamaa isatti dhagahame dhufee sitti bahuutiin akka onneen kee caccabu yookaan akka onneen kee miidhamu si taasisuu danda'a waan ta'eef adda baasii beeki. Nama jaallachuu qabdu, nama duukaa jiraachuu qabdu, nama jireenya keef gaa'ela keef sii ta'u siif jireenya sii ta'a waan ta'eef adda baasii beekiini. Wanta akkasiin gootu taanaan garuu gadda hamaa keessa galta waan ta'eef adda baasii beeki wantoota kanarraa. Inni itti aanee jiraatu immoo wantoota murteessitu yookaan immoo murtoo murteessitu adda baasii filadhu. Yoo murtoo murteessitu yookaan murtoo keessa jiraattu keessatti wanta hojjechuuf kaate irratti jedhii namaan yookaan immoo namoonni sitti hawwisaniif itti seenta taatinaan gaafa namoota sanarraa addaan baatu yookaan namoonni sun itti si dhiibanii si biraa dhabaman kufaatii guddaa sitti fidee dhufa waan ta'eef wanta murteessuuf jettu itti yaaduun murteessi. Hanga kanan goonetti hawwiin dhuma hin qabne kufaatii guddaa sitti fidee dhufa waan ta'eef fedhiin daangaa darbe gadda cimaa sitti fidee dhufa waan ta'eef adda baasii beeki. Dhukkuba dawaa hin qabne akka satti hin taaneef akka gammachuu dhuma hin qabne irraa akka duubatti kuftu waan si taasisu dhiphuu dhuma hin qabne akka sitti hin taaneef sodaa darba hin qabne waan akka sitti hin taaneef jireenya abdii hin qabne akka sitti hin taaneef dura dursii beeki. Yoos galma barbaadde ga'uu dandeessa. Tole egaa guyyaa irraa dhiphuu yookaan immoo depressionii yookaan namoonni dibbirtii keessa jiran miira akkamiitiin akka isaan keessa galanidha kan guyyaa irraa wal faana laalle. Guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e akka wal faana laalle abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii yoo isinitti turte like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a.